دهاتين جتشون. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جاء رمضاناتي ربي نبئ مركزك ستي أبوليسا أكا أبجي كان ربي لا في جتشون. أكو مكان مو مدرسة برنا أفراد بدا كم قبا كنتانيتي. أنا جتشون مكان كم كوكريجا دبابة جبر هيوتي سلم تيرا جرا يرو منبر تي في يعني من قدرتي يا إنتري يرو تكويتشون. ergan yaadee muudee jiruma wantoonni diinoo fi Soofiyaa inni mangadi irratti kan isin nadhiyeessite mana madrasaa kana jechuudha. Madrasaan kun yeroo jalqabaatiif mana jireenyaa keessatti mana siree keessatti Qur'aan ijoollee sadii qofan qaraa'isaa ture yaalii fi kaasee jechuudha. Ijoollee sadii kanarraa kan kaase immoo madrasaan ijoolleen kun daddabalataa yeroo isin dhuftu maal hojjaayyee madrasuma jedhamee hin beekamne maaliif gara fakkiitti hin baafne mana jireenyaa osoo hin jedhu mana sireerree gara dhabuutti deemnee jirra jechuudha. Ergamoo akkas ta'ee madrasaa kana immoo bal'ifachuun maal gochuun qaba ba'ee buna funaanee qansiraadhaan immoo madrasaa kana ijaaruun qaban jedhe alhamdulillah mana sana amma saarbisi tokko arganii jechuudha isa ijaaree guddachuu malee alhamdulillah gadi ta'ee beeku jechuudha. Kutaa dabalataa gara ijoollee haadholii wajjiniin nama 500 jechuudha. Dhiirottanis akkuma kana wal qabatee shamarraanis akkuma kan ijoollee qaa'idaa qabatee warra Qur'aanaa tajwiidaan qara'an qabatee alana yoo bicate warreen gaddaa nama 85 haadhotumaan walitti daama jechuudha. 85 inni eebbisiisee baase. Alana immoo nama 90 eebbifamanii ba'an gariin kaardii fudhachuudhaaf illee lakkoofsa keetii jechuudha. Lakkoofsuma keessa jiru siniin jedha. Sanaa ka'ee immoo kitaaba illee harkaa ijoollee 31tu qara'aa jiru. Dhiira tokko wajjin ijoollee jechuunis haadholiinis keessa jirti kitaaba bulu riyaad usul kanneen garaagaraatu iyyuu irratti qara'amaa jira sheek jamaal irratti jechuudha. Achi yeroo ka'u immoo madrasaan sun achuma irratti of danda'ee ka'ee bayturrahmaa bugwaadraa guddirajjit kan jedhamu banamee jira. Akkamitti baname innis osoo dhuma quraana taa'ee qaraasisuu ijoolleen uffata ciccitaa kan uffattee dhuftee wayii an etuun haadhi miskiinaa dheetimaa ta'e yaa rabbiin jedha. Garuu takkaa waan rabbiin kadhe wallaahi dhabeen beeku isinis hin dhabdan inshaallah. Ijoollee yoo bichaate gara naannoo 100 ijoollee 100 guutumatti jechuudha. Ijoollee 30 yetiimota 70 immoo ijoollee miskiinota walitti qabadheen ganama ciree nyaataa jiru. Ciree kana erga nyaatanii booda mana barumsaa deemuu mana Qur'aanaatti deebi'uu alana Muhammad Ramadaan yeroo ga'e immoo waan akka sangaa hunda rabbinaa kenne keessaa ilaa kan barsiisaa keetii yeroo tokko naan jedhe subhaanallah sangaa jiraan fidee fi qalchisee geggeessa jechuudha. Tanuma rabbii keessaa akkasitti jiraachifataa jira. Yoo bichaate immoo as keessa kan qaraasu استاذة سجلت بالمعلومة أصليتي في استاذة إيراشان وانا كسيتو قراي ساجو مركزة كيس أنا رد وانا كنا كيس ستة جولة مركزة وربو أنا حفظي أكو قانون جرس شمران دتشو شمران توني متيوك أجيل لبامنا كينياتيف بور إلا إلمان كينياتيف حواسف ما تبون داف وأنا نوك أجيل جوان ده جولة شمران دربامله أشتي سنين لسانجرا أنا فمتي wanda keenyaaf addunyaadhaaf tolu. Ijoolleen kun yeroo as keessa Ramadaana kana keessatti hidhamtees haadha abbaarraa baatee asii basiiniti buunoo beddellee aggaaroo naannoo hedduurraa walitti qabamanii jiru ijoolleen kun jechuudha. Kana keessatti biyya siitiif illee du'aa godhaa. Obboleewwan keenya hundaafuu du'aa godhaa jiru. Amma immoo yeroo itti ilaalamu madrasaan kun itti dhiphatee jiru jechuudha. Maal gochuun qabaree madrasaan kun bakka lafti hin jirretti tarii akka fooqii wajjin kaafadha laafa jedhan cinqamaan ture. Feerroo dhuma bicuusitii yoon hamma bismillaa kaasifadhe eenyuyyuu nan gatu jedhee abdii qaba. Maaliif gatii rabbiin abdadhu jennaan. Egaa immoo karaa madrasaa irra ba'aa jira waan ta'eef immoo wanti hojjetamaa jiru kun hamma yoo milkiyaamaatti hojjetamuuf malee isa dhaabbatu miti jechuudha inshaallah. Kanaafiyyuu immoo lafa wayii hedduudhaan immoo argadhe jechuudha. Lafti kun garuu kaalimeetirii 900 kun kuma miliyoona 4 malee hin ta'u jedhamee jala sararamee jira. Ammas nama jala kaa'amee bitamuu narraa namoonni bitachuuf jechuudha. Maaliif namoonni kun madrasaadha waan ta'eef dhabuu koorraa wallaahi antan kaa akka kana hin sodaannes amma bakka Ramadaana alanaa kan irriballee qabu wallaahi daas. Yookiin namni natti goree yookiin immoo ansi wajjin jira kan jedhu rabbi sanaa booda alhamdulillah jirtu maqaa keessan dhabuu ilaalullee garuu immoo lafti kun yoona jala ba'e anadha maalan taa'utuun isin qabu. Hambee kwalana waan hin ta'a jiru. Anis waan rabbiitu nama raachaa ramadachuu nyaachuu dhuguu miti. Rakkadhees miti. Kan immoo harkatti yoo gattan eessa koon naqaadhaa obboleewwan rabbiif jecha na gargaara. Rabbis na gargaaru of gargaaraaf. Quraana bira dhaabbataa jirtu. Ankaleessa niitiin tokko bisee muka tokko baadhee yeroon gara daatiin jechuudha.
والله وجاكو بدك يسكا يمجي تكوت كان يبونا سنفناني بودا نيمبرتي في ايرو ما مالتي ام انت لا بيجي نجا مسمنا قبو مالي فكن دي مارو سيمبيكو ماري ميك ان دي يا ربي بك كايري وتي نجيسين غنو كايري تي بولي ومرا ولا برسي سيجچو ነገር ጋር አጅርቶ ፖሊዋንኩ ወንድም እህቶቼ እባካችሁን አግዙኝ። ኩላሊት አመመኝ ብላችሁ እኮ ታግዙኛላችሁ፣ ግን መድረሳ እየጠበበብኝ ነው። ቁርአንን የት ላስቀምጥ? እባካችሁ ወንድሜ ለቁርአን ነው እኔ አለቅሳለሁ፣ ለምናችኋለሁ። እዚች ጋር ተደብቄ እንዳልቀመጥ ይኸው ቤቱ ራህማ በጎ አድራጎት ድርጅትን በስሩ አለ። መርከዝ ሴት በሴት መርከዝ አለ። ሌላ ወንድም አይገባባቸው አማና ብያችኋለሁ። እዚች ጋር ቆሙልኝ። እኔ ወድጄ አይደለም አሁን ያለቀስኩት ያለሁት። obboleewwan dhageessanii jirtu. Obboleettiin keenya kun sallamteedha. Musliiman turree amma gara amantaasii jalqabaatti deebiteetti alhamdulillah. Garuu yeroo kana waan ajaa'ibaati. Kana dura wanni akkasii kun magaalaa kana keessa jira dheellee hin beeku ture. Har'a waanuma dinqiin argaa jira. Akkuma isheen jette waan xixiqqoo nama dhuunfaa tokko fayyisuuf yookaan nama gargaaruun bayeessa ta'etu jiru. Kun immoo kalaama rabbiiti. Ifa addunyaa kanaatiif ergamedha. Sana gadi dhaabuu irratti immoo sirriitti hojjetaa jirti. Shamarran bakka garaagaraarraa gara kanatti dhufanii qara'aa jiru. Daa'imman yatiima 30 fi ijoollee miskiinotaa 70 qabattee asitti nyaachisaa jirti. Har'a immoo sagantaa iftaaraas qopheessitee ani irratti argamee ilaalee haala isaan keessa jiran isin biraan gahuudhaafanii manni isheen keessa jirtu kun manuma jireenyaa ishee keessatti eegaltee garuu fedhiin barattootaa fi fedhiin namoota isheetti dhufanii humna isheetti ol ta'aa jira. Kanaaf bakka amma jirtu kana jijjiiruun dirqamati ta'ee jira. Bakka amma jirtu kanarraa gamoos haa ta'u bakka biraa deemtee hojjechuuf immoo humna sii barbaachisa. Isiin immoo jireenya ishee himteetti. Kan ammoo kan gootu jireenya dhuunfaa isheetiif osoo hin taane akkuma isin agartan kana daa'immanii fi obboloota keenya qaraasisuu irratti argamti. Kana malees barsiisota 9 of jalatti qabattee kan isiin jirtu. Barsiisota sanaaf mindaa barbaachisa. Daa'imman kanaaf immoo nyaatatu barbaachisa. Amma isheen baasii guddaatu ishee eeggata. Kan ammoo isheen ofiiseetii qabattee haguuguu yookaan baasuu hin dandeessu. Rabbumatti of jettee jirti waan ta'eef namoonni viidiyoo kana ilaaltanii waan dandeessan akka gargaartan jecha dhaamsi koonni guddaa fi inni jabaan lafa wayii bitataniit bakka sanatti gamoo tokko dhaabbachuuf karoora isaanii. Lafti sun qarshii Itoophiyaa miiliyoona 4 jedhan. Miiliyoonni 4 immoo baay'ee qarshii xiqqoodha. Nama muraasa taanee giruupiin garaagaraa walitti dhufee giruupiin 20-30 waan kana cufuu nuu danda'a jechuudha. Kanaafuu namni rabbi isin laaffisee obboleettii keenya kana jabeessinee waan isin eegalte kun akka babal'atu godinaalee birootillee akka babal'atu dubartiidha qobaasii waan kana gadi dhaabdee jirtu waan ta'eef akka hirmaattan gamanumaan amaana isin jechuun barbaada. Lakkoofsi akkaawuntii dhaabbata isaanii kan isaanii kunoo kan viidiyoo irratti agartan kanatti fayyadamuudhaan amaanaa gargaaraa namoonni gargaaruu hin dandeenye obboleewwan keenya islaamaa ardii addunyaarra jirtan kana afaan kana dhageessan wallaaf dhageessas ni jechuun barbaada. Moorichi kana fakkaataa waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Hojii Geetaachoo Abbabee Caalii ture. Kaameraamaaniin Kabiiroo walii.